Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Akkam jirtu hordoftoota yookaan sabskraayibaroota miidiyaa Hasan Tiyuub jenneedha. Akkuma isin hin jennetti weebsaayitii haala salphaa ta'een barachuudhaan akkaataa qarshii itti hojjennu isin agarsiisna. Kun akkuma argaa jirtan kana Google AdSense kenna. Last 7 days euro 50 akkasumas this month euro 245 last 28 days euro gara 300 baalaansii kenna euro 800 ni qaba. Websaayitiin qarshii haganaa ta'e hojjechuudhaaf baay'ee haala salphaa ta'een websaayitii of danda'e create gochuudhaan akkaataa ittiin hojjechuu dandeettan beekumsa koodii osoo isin hin barbaachisin haala baay'ee salphaa ta'een akkaataa itti isin hojjechuu dandeettan afaan Oromootiin exclusively jechuudha. Viidiyoo kanaan dura hin baratamneen afaan Oromootiin dhufaa jirra. Subscribe nu godha. Viidiyoo gaggabaabsinee general overview isaa har'aa fi boru keessa isinii ergina. Garuu viidiyoo gaggabaabsinee erga isinii kenneen booda yoo fedhii kanarratti waa'ee kanarratti beekumsa qabaachuu barbaadan taate gaafa subscriberoonni kennu gara 2,000 seenan akkaataa isinillee itti hojjechuu dandeettan viidiyoo bareedaa ta'e guutuu kan haga sa'aatii 3tiin qopheessinee kan isin biraan gahu ta'uu keenya isin hubachiisna. Subscribe godhaatii nu eeggadhaa jenna jechuudha. Viidiyoo har'aatiin haala waliigalaa jechuudha. Akkaataa waliigalaa akkamitti akkaataa weebsaayitii irraa akkaataa weebsaayitii itti hojjettan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Weebsaayitii akkamiiti maal akka ta'ee fi gabaabumatti daqiiqaa 20 weebsaayitii hojjechuu osoo hin taane weebsaayitii nuti hojjennee jirru maal akka fakkaatu viidiyoo itti aanu immoo wayitii gadhiisnu viidiyoo guutuu isaa qophaa'e immoo wayitii gadhiisnu weebsaayitiin isinis hojjechuu dandeessan maal akka fakkaatuu danda'u fi galiin isaa hagam akka ta'uu danda'u kan wal barsiisnu ta'a jechuudha. Akkam jirtu baga nagaan gara chaanaalii Hasan Tiyuub dhuftan jecha chaanaalii ogummaa haaraa itti barattan jireenya keessan itti fooyyeffattan ta'uu isaa isin ibsina. Maqaan koo Hasan jedhama. Akkaataa marsariitii itti uumuu fi Google AdSense'tiin maallaqa itti argattan kan isin barsiisu ta'a viidiyoo har'aatiin jechuudha. Viidiyoo har'aa dabalatee viidiyoo tartiibaan jechuudha. Takataataa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee haga kutaa sadaffaatti addaan kunnee kan itti fufnu ta'a jechuudha. Mata dureen har'aa irratti hojjennu jechuudha. Mata dureen har'aa irratti hojjennu how to create a website and monetize yookaan akkamitti websaayitii haala salphaadhaan banachuudhaan monetize gochuudhaan qarshii hojjechuu dandeenya kan jedhu viidiyoo akka kanaa afaan Oromootiin almost isa jalqabaati jechuu danda'a. Viidiyoo akka kanaa hin arginan YouTube irratti illee kan hojjetame. Viidiyoolee adda addaa YouTube kiyya irratti afaan Amaariffaatiin illee afaan Oromiffaatiin illee hojjedhee jira. Asirra hin jira akkuma argaa jirtan kan sanniin illee laaluu ni dandeettan. Kun immoo exclusively kan afaan Oromootiin hojjetameera jechuudha. Kanaafuu afaan Oromootiin viidiyoon kun viidiyoon akka kanaa yookaan immoo viidiyoon kontentii akka kanaa qabu isa jalqabaati jechuudha. Kanaaf chaanaalii keenya subscribe gochuun mallattoo bilbilaa yookaan immoo isii san kilik gochuudhaan rukuttanii viidiyoo haaraa akka isin nuti gadhiisnu akka dafee isin biraan gahuuf akka taasistan isin hubachiisna jechuudha. Viidiyoo har'aatiin walumaa galatti jechuudha. Wanni nuti barannu websaayitiin maalinni ka jedhuudha. Achi websaayitii hojjechuuf wanni nu barbaachisu maali ka jedhuudha. Lammaffaan immoo akkaataa websaayitiin itti hojjettamu maali akka jedhuudha. Fakkeenyaaf dhumarratti immoo websaayitii isa akka kanaa kan websaayitii addaa ta'e isa akka kanaa hojjennee waliin taanee jechuudha. Namni kamiyyuu kan hojjechuu danda'udha. Akkuma argaa jirtan kana horii loos jedha. Viidiyoo afaan Amaariffaatiif
jedhee websaayitii kana bane achi kan even miseensonni illee irratti hirmaachuu danda'an akkaawuntii irratti banachuu danda'amu websaayitii bareeda ogeessa seeraa waan ta'eef websaayitoonni kiyya baay'inaan seera irratti kan xiyyeeffatanidha. Websaayitii isaa akka kanaa beekumsa koodii tokko malee beekumsi tokko malee haga tokko kan itti hojjetanidha jechuudha. Fakkeenyaaf websaayitii kana yoo ilaalle asirratti meenuu isaarra yoo deemne kun hoomii qaba, about asii qaba, waa'ee keenya jechuudha as keessa about asii qaba. Akkasumas dabalataan immoo kun as keessa akkuma argitan kana about asii qaba, peejii of danda'e plus bakka bloogii jechuun barreeffamoota adda addaa ittiin maxxansitan as biraan qaba. Barreeffamni illee isinii miti ka barreessitan haala salphaadhaan qarshii guddaa irraa argachuu dandeettanidha. Plus asiin activity qaba, asiin immoo membersii jira. Activity jechuun namoonni websaayitii keenya irratti miseensa ta'an yookaan immoo register ta'an haala amma kan argitan kanatti post gochuu, share gochuu, akkasumas viidiyoo isaanii gadhiisuu, yaada isaanii post bakka itti godhanidha kun yookaan immoo bakka post itti godhamudha. Isinillee even friend request illee walii erguu bakka itti websaayitii itti danda'amudha. Viidiyoo akka websaayitii akka kanaa sa'aatii tokko hin guunne keessatti hojjetattanii achi Google AdSense irratti monetize godhachuu dandeettanii. Kun immoo membersiidha jechuun namoota miseensa websaayitii kanaa ta'an jechuudha. Galmaa'anii akkuma argitan kan lakkoofsi heddummataa jira. Ji'a hin guunne erga banee dhumarratti jechuudha. Asirratti websaayitii kanarratti galmaa'uu yoo feetan jalarra deemtanii as bira register ka jettu jirti. Isii tana tuquudhaan connect with Google gootanii yookaan immoo as biraan username maalii keessan guutuudhaan seenuu dandeettanii. Isinis websaayitii akka kanaa websaayitii kana fakkaatu uumachuudhaan akkaataa itti seenuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kun bakka register jedhutuunaan already waan galmaa'ee jiruuf asitti na seensise. Asirratti fakkeenyaaf akkamitti jedhee barreessuu danda'a waan fedhe jedhee barreessuu danda'a. Suuraalee adda addaa maxxansuu danda'a. Waan namni share godhe like gochuu danda'a. Websaayitii akka kana waan fedhii keessan irratti hundaa'uudhaan kan ittiin websaayitii hojjechuun galii guddaa kan ittiin argattanidha. Gama kanaan galii hagamiitu argamaa ka jedhu yoo waliin ka ilaallu taate YouTube kiyya irratti deebi'ee asirratti yoo argitan websaayitoota gara 12 ol banadhee qaba. Kun as keessa chaanaalii keessa yoo seentan jechuudha. Chaanaalii kiyya Hasan Tube jedhu irratti as keessa Hustle Book and 12 more links jedha. Fakkeenyaaf kana yoo tuutan as keessa linkoon yookaan websaayitoota monetize godhadhee YouTube irratti Google AdSense'dhaan qarshii guddaa ittiin hojjetaa jiru asirratti hidhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen keessaa baay'inaan almost 70% jechuun ni danda'ama. Websaayitoonni kiyya websaayitoota seeraati jechuudha. Websaayitoota baay'inaan dhimma seeraa irratti kan xiyyeeffatanidha. Haa ta'u malee fakkeenyaaf MH kana yoo ilaalle websaayitii namni kamiyyuu bilisaan kan barumsa irratti baratu yookaan immoo barumsa onlaayinii kan itti kennudha. Asirratti koorsii adda addaa kenna tartiibaan. Fakkeenyaaf koorsiin amma kennamaa jiru amma irratti WordPress website development koorsii waa'ee websaayitii ilaalchisee akkamitti develop goonaa dhimma jedhu irratti kan xiyyeeffate koorsii addaa kenna. Koorsiin kun ammaaf bilisaa. Yoo feetan immoo isin websaayitii akka kanaallee yeroo gabaabaa sa'aatii tokko hanga sa'aatii 2 keessatti hojjettanii fixxanii even koorsiilee gurgurattaa beekumsa keessanillee gurgurattanii plus immoo Google AdSense irratti galii guddaa argachuu dandeessanii ka jedhudha. Google AdSense'dhaan wal qabatee muuxannoo kiyya websaayitii tokko qofaan kallattii websaayitii kan maraayyuu osoo hin taane yeroo qabnu waliin wal simsiisnee muuxannoo kiyya kan websaayitii tokko galii kiyya isinitti haa agarsiisu. As bira deemee fakkeenyaaf Google AdSense keessa Google AdSense jedhee seenaa achi galii kiyya ilaaluu dandeessanii haga
websaayitiin kun erga monetaayiz ta'ee websaayitiin amma itti seenaa jiru kun erga monetaayiz ta'ee gara ji'a waggaa tokkoo fi hagana deemaa jira. Almost gara waggaa lama dhufaa jira. Walumaa galatti gara yuuroo 23 ol argadhee jira. Asirratti akkuma argartan kana manzii fi balansiin kiyyaa kana jira ammaaf sammuuna kana jechuudha. Akka haga argartan kana kanatti hojjetamaa jira jechuudha. Riippoortii keessa yoo seenne kallattiidhaan gara riippoortiitti seenne riippoortii kiyya guutuu isaa waan haga hojjechaa jiru isinitti yoo kan agarsiisu taate as keessa estimation earningii qofa kaa'ee apply jedhee isinillee Google AdSense'dhaan hojii haala salphaa ta'een qarshii meek gochuun dandeessanii jechuudha. As bira yoo dhufe qarshii hagamii hanga akka hojjedhe as bira arguu dandeessanii. Kunoo as biratti akkuma argartan kana all kajeelu saayitii All-in estimated earningii kanarraa kaasee yoo kan argitan 23 fi 669 hojjedhee jira. Peementii kiyya immoo kallattiidhaan gara peementiitti seene. Ijoolleen YouTube hojjettan Google AdSense kana I think ni hubattan jira. Maaliif lamaanuu walumaan wal bira kan deemu waan ta'eef jechuudha. Keessattuu peementii kiyya immoo yoo kan waliin ilaalu taate fakkeenyaaf guutumatti biyu transakshinii godhee takkatti yoo isin agarsiise walumaa galatti gara yuuroo 23 kanarraa yuuroo 19,000 ol guutumatti naa kafalaniirani asirraa asitti akkuma argartan kan immoo kuni websaayitii tokkorraa baay'ee akkuma argartan kun as bira deemuu dandeenyu. Fakkeenyaaf August 31 euro 2,000 hojjedhe. August July immoo euro 2,300 June irratti immoo euro 3,000 akkuma argitan asitti 3,600 2,700 6,600 akkana jecha nu kan qarshiin naa kafalamuu jalqabe asirratti akkuma argartan September 2022 almost waggaa gahuuf ji'a tokko almost waggaa ga'e jechuudha. Waggaa tokkoo fi ji'a lama hagana ta'eera jechuudha. Kanaafuu kallattiidhaan gara isinillee websaayitii bareedaa akkaataa itti uumtan jalqabaa kaasee jechuudha. Websaayitii banuurraa kaasee akkaataa itti uumtan kan waliin ilaallu ta'a. Walumaa galatti gabaabinaan viidiyoo kanarraan maalummaa websaayitii hojjechuudhaaf immoo beekumsi koodii barbaachisa moo hin barbaachisu, cinqaa qaba moo hin qabu kajeelu sirriitti adda baasuu dandeenya. Tokkoffaa namni kamiyyuu namni baratees namni hin barannees waan wayirratti yoo fedhii qabaate sanirratti viidiyoo kana tartiibaan sirriitti yoo erga ilaalee fixee booda websaayitii bareedaa hojjetachuu danda'a. Websaayitii ajaa'ibaa hojjetachuu danda'a. Dheengadda fakkeenyaaf viidiyoo Amaariffaa kaleessa gadhiiseen websaayitiin an hojjedhee ture. Isa kana har'a immoo websaayitii haaraa maqaa haaraa bituudhaan websaayitii gara 13ffaa jechuu biyya isa binnee kan akkaataa sa'a tokko guunni keessatti jalqabarraa kaasee hostingii kaasee doomeenii bituurraa jalqabne kan achiin booda erga sirreessineen booda erga akkaataa poostitti gochuu dandeenyu erga websaayitii keenya sirreessinee booda lammaffaa poosti goonee AdSense'dhaaf apply kan waliin goonu ta'a. Kun viidiyoo Amaariffaatiif websaayitii an hojjedhe irratti poostii 3 qofa qaba. Poostii kanallee kana qopheessu AI'dha yookaan bar AI'dha yookaan ChatGPT'dha. Isa immoo akkamitti akka fayyadamtan viidiyoo biraallee hojjedhe isallee ilaaluu hin dandeettan. Asirratti illee isinidha. Akkaataa peejiilee keessan sirriitti sirreeffattan websaayitii bareedaa akkanaa kan ofii keessanii ittiin godhattan isin kan agarsiisuu ta'a jechuudha. Asirratti wanti isin hubachiisuu qabu maalinni ijoolleen teenya hedduun websaayitii ni qabdi laakiin inni isaanii monetaayiz hin godhanne inumaayyuu even kan monetaayiz godhataniyyuu erga monetaayiz godhanii booda akkaataa qarshii itti guddifatan nu sirriitti waan beekaa hin jireef viidiyoolee as keessa fakkeenyaaf
Viidiyoon kun as biratti ka hojjedhee fi viidiyoo afaan Oromootiin viidiyoon akkamitti CPC ol kaasuu dandeettan ka jiru asirraa hubachuu dandeettan. Kun yaadni kun yaada namoota websaayitii banattanii erga monetaayiz godhatan namoota websaayitii banattanii monetaayiz namoota godhataniif jechuudha. Walumaa galatti jalqabaa kaasee haga dhumaatti viidiyoo kanaan kan wal barsiisnu ta'a. Dhumarratti akka yaadaatti jechuudha. Subscribe gochuun dagatina jenneetiin kan dhumaa erga viidiyoo kana fixneen booda isinillee websaayitii dhuunfaa keessanii godhachuudhaan yookaan banachuudhaan guyyaa sirriitti viidiyoo kana guutumatti yoo hordoftan taate guyyaa 15 hanga ji'a tokko keessatti sirriitti erga yoo sirreeffatan jechuudha. Guyyaa 15 hanga ji'a tokko keessatti monetaayiz godhatanii qarshii hojjechuu ni jalqabdu jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti yaadni kiyya yookaan hubachiisni kiyya jalqaba viidiyoo kana sirriitti sabriidhaan laala. Achi fidaatii achiin booda waan viidiyoo kanarratti nuti ani kan hojjedha kan godhaa jedhe sanniin tartiibuma takka takkaan akkaataa tartiiba saniitiin akka hojjettan isiniin jedha. Ijoolleen na waliin hojjettee waliin milkaa'aa jirrus baay'eedha. Asiin nu friend request qaba asirratti akkuma argattan kana nuti kun chaanaalii profaayilii achumarratti bananneedha. Argitanii namoonni friend request na ergan as biran accept gochaa jira. Isinillee websaayitii akkanaa banachuun qabaachuun waan baay'ee bareedaadha. Waan baay'ee nama gammachiisu. Even erga accept ol gootanii booda even asimarrattuu websaayitii keessaniinuu chat waliin gochuu dandeessanii. Fakkeenyaaf as biratti bakka miseejii jechuu tanarra deemnee waan yaada keessan asirratti erga barreessaniin booda achi miseejii chat waliin barreessu even viidiyoodhaan illee kan itti gochuu dandeettan isinillee banachuu akkaataa itti banachuu dandeettan guutumatti viidiyoo guutuu ta'e jechuu kan isin barsiisu ta'a. Viidiyoon har'aa viidiyoo sa'a tokkooti. Kutaan lammaffaas viidiyoo sa'a tokkooti. Kutaan sadaffaas viidiyoo sa'a tokkooti. San jechuun viidiyoon tartiibaan kutaadhaan godhee kan isinii gadhiisu viidiyoo sa'a tokko guyyaa sadiif kan kutaa sadiin kan isinii ergu kan isiniif wanni gadhiisu ta'a. Viidiyoolee tanniin tartiibaan gadhaati ilaalaa. Viidiyoo har'aa keessattuu viidiyoon har'aa websaayitii banachuu kaasee haga bakka monetaayizeeshinii apply gootan haga akka monetaayiz isinii ta'u googiliin haga gaafattan waan kan gahu waan ta'eef viidiyoo kana sirriitti hubadhaa. Achi viidiyoo itti aanutti immoo akkaataa poost itti gootan poostii Google jaalatu akkaataa itti poost itti gootan kan isin barsiisu ta'a. Sadaffaa viidiyoo sadaffaatiin immoo search engine optimization waan jiru yookaan immoo akkamitti websaayitiin keessan wayitii search godhamu akkuma reefu isin agarsiise kaleessa bane isiniin jedhe Lawyer Hasan Said ka jettu tana websaayitii Amaariffaatiif gan amma search wayitii godhamu gubbaarratti baate akkuma argattan kana maqaadhaan kunooti akkanatti ol naa baateerti. Even as biraallee nu baay'inaan websaayitoonni kiyya Google kan recommend godhu ta'ee ol baheera akkuma argitan kanaaf akkamitti kan immoo ol baasnee sadarkaa ol aanaa websaayitii sadarkaa ol aanaa fi amanamaa ta'e akkamitti uumuu dandeenya kan jedhu kutaa sadaffaarratti waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu yoo qarshii hojjechuu online irratti meek gochuu yoo taate yaadni keessattuu viidiyoon har'aa akka isin hin darre viidiyoon itti aanullee viidiyooleen itti aananillee baay'ee waan faayidaa qabanii fi viidiyoolee itti aananiifillee qophaa'aa subscribe godhaa. Subscribe gochuudhaan immoo bell icon yookaan immoo mallattoo wanni akka kanaa kana erga subscribe gootaniin booda isii tuquudhaan viidiyoolee gadhiisnu dafee akka erga isin dhaqqabee booda san ilaaluu dandeettan jechuudha. Amma kallattiidhaan gara viidiyoo kennaatti haa ta'u.